بيتي وانا قول جرامتي أكاتاتي فولة بتتت وقع فولة كان كيتي وجه ديما مو لازم دبرتين كفتي كيس جراتشو فولة كيتي وجه وقع أكاتاتي دنبنيا هورتي ديك أسمتي قد أسمتي فولة قبضو تيجو بسيك إل كان دينكو واحد دفيدة واحد دفيدة ما لا يجول أغنى هاركن كده ساسا قالي ولكا فكاتي سوقي كيسا ساسا قالي ولكا فكاتي كني والله بالله hagas jechuudha osoo waan garagaraa laangujii afaan jechuudha afaan ingiliffaa kana wantoota garagaraa kana ta'uu baannaan jechuudha kaampaanii galeetiin birrii 2,200 waggaa tokko yoo hojjete hagam hojjete raasii qaamaa qabaa fi fiizaa qabaa isaan kaampaanii hojjete du'e kaa'inni kaamera manamaa jala buqqee qabachuu akka nama xiilaa jala buqqee qabatu kaamera manamaa jala kaamera keessa mul'achuu kun faatii jechuudha amma waa takka kun sargi mana mana kayak lut osoo hedduu lutuun keessa baatee kun akkanatti hafe fuudhee dhalchee seen fakkaate sargi mana mana kayak lut amma sanuu yoo akka oduu takka dhagayetti warri fuudhee fi warri waa eebbisiifate illee hin miliqaa jira jedhan sila maa wal jalaa milixxan waluu hatuu eegalte amma oduu takka laa ilaaha illa balaa buuteerti balaa buute eessa miliqa tuna dhalamitti jirtu guys olfe dhageeffadha akkam jedhan beektanii amma ramadaanii fi eebba godhe hin eebbisiifatadha waa eebbisiifata mallaqa guuramaafi san fudhatee miti ree yoo ajimaaniin keessa waan akkasii godhaniif asumaa badee shaarjii affa gadhadha gaafa shaarjii gale silkiin jijjiirata namni eessa bu'ee isaa quban qabu yoo ammoo waa intala fa fuudha jaartii fa sargii godhata yookaan ammoo waa eebbisiifata sawwaadha etaanaan achumaan badeedha amma kun osoo irratti walii mataan jedhan akka oduu ofiiyyuu walahtuu eegatteedhaan alhamdulillah laa ilaaha illallah ada jiru namitti guys wallahi maatu kan laa ilaaha illallah itti gaafatamaan bakki itti kaasasani xurumbaa taayipingi seentar gara kaasasan jedhan turumbaadhaan nama bade kan nama bade kan achirra kasasan isa bira kasasan nama bade silaayyuu eega kennitan aadaa wanni kenna wanni walii guuran sun sappoorti jedhan sappoorti moral ebelu akas kenne moral kalaas eega kenne mee kuma takka kenne kuma lama kenne 500 kenne ada ini baru ada bisa nih. Aku sih tadi aku video wala hataran jalan hiciti fude ya, hiciti fude seningga ujra. Wallahi. Albala mantap tam jalan hiciti fude guys, bito mi kaisa dulu. La ilaha illallah sih. Ama wa turumba ni le ngalare. Amma le sanu yu wanno le nama maka nama jala jirulle sini raga dirda sanan jala nama diddami shamu diddami ya kadde sanan jala ni wallahi astagfirullah bar coba miskin ya rabbi argi miskin ya kulle fambutu bar warra nama afurtam misadden nama shantama nama jahatama ujala ko jachisu hunda qarrag golani nama diddami way de sanan jala alhamdulillah tachi raafte amma sunoo yoo hin jirtu kuno cancellation illee dhaabate cancer illee dhaabate akkana tawhidii fi wal cira taarteedha jijjiirama guddaa miliqaadhaan kawaati warra biyya kana embassy biyya kana wal beetta maali rabbi sara kana dhageetta nama san wallahi amma fuudhu edaa yoo rabbina laafiseetiin jedhe yoo jaarsi kiyana hayyame dhufuun oolu sargi isaa nama dhufa yoo akka mubaarak illee lafee hoolaatiin kana ariitan taate hoteela keessa isinuu beektani lafee hoolaatiin hoteela keessa illee akka mubaarakii kana kaaftani keessa ittiin ganaman leencoo tuqee duyyuusa kunoo maaliif dhufa Samoona kana innillee waa maraqii hoolaa waa dhudhugee jedhana fakkaate. Leencoo
Inni Hojii. illee fuutee bira deebisaa harta warra waasii kenne hundaayyuu. Deebisaa jiru dhaquu dhiiseeran. Hoollanirra na baasaaran. Habibi wanno ajimaan hin keessaa baay'eeti wanno gali. Shaarjaa yookaan ammoo Abu Dhabi gali. Aleeni gala aleen bakki namatti argina. Achi gali wallaahi. Wanno ammallee raasal kee maaf gali. Ana kan sargii baase nama tokko dhaqeen jiru hoollanirra na baasaaran. Raasal keewwanti. Raasal kee maaf gali raasal kee maaf hin argani. Mubaaraki barsiiseera bakka itti dhokatan. No raasal kee Aga kuma dhalchite moo takkam sila ulfaan fuute jaartii ta'e. Natti ta'u dariyaa kiyyaati tun. Wallaa. Wallahi. Sila gaafa footogiraan duwwaa jechaaf jedha barmaadri. Amshir. Gariin faati bar jedhan gaayis dhageeffadha ammallee hicciitidha. Amma nu dhiisati numan tuttuqini. Tuttuqaa miti wallaahi. Gariin faati jedhanii jaartii ulfa ji'a 5 garaa qabdu yookaan 4 garaa qabdu. Akkasii argubaa ooltanii daa'imni sun garaa keessan nagahumaan dhalata jettanii yaaddanii isin. Agammaa daa'imni du'e hin jiru Habibti. Eessaan doodoo isin jibbitan dhalata. Abbaan irraa dheessee tura keessan nasa akkasii malee abbaa irra jiru naqu. Wanno abaadha isin amma sa'a sanitti yaaddaniiti yookaan haa dhalatu jettanii bakka qaama qalbiidhaan namni yaadee dhalchu nama muraasa sii galee. Gatii sanii keessa osoo ooluuyyuu darbitee fuutee homaan ta'u ni dhalata akkasii jibbaa dhalatu sun. Mataa hin qabu. Kamiliqee bahu sani kamiliqee bahu. Miliqee bahee abbaa qabaate numa dhalata. Itti milisuu dhiiftan ammoo alhamdulillah. Milisuun hin baadee bar. Amma sirraa wanti wanti suutuma sirraa haaraati jedhattee maraati. Wanti ataa suutu marti soba. Abbaa giddii kasaarsanii abbaa giddii. Maa. Tabiyya aroogee biyyaa fiddan maal godhu duubaa fiddanii haaromsitan ammisi. Kulus. Aroogee biyyaa fidanii miitee sadaffaadha jaartiin isaa. Ni kajeru arafaa ta'e koi. Namatu waa hunda akkana si moo liidiira argitee akkasii adda baafattee haasaa hartate koi. Anka namni sinatti himu ni jira seegalee tokkoffaa kan lammaffaa ammoo jedhan hin dhalattuyyuu kan ija kiyyaan argu ni jira namoota hedduu warroota bari isin amma Dubaayin keessatti namni waliin nun beeku jettan malee eenyu waliin jira eenyu waliin oola eenyutu gubbaa ganama halkan waliin bulanii guyyaa gabbanii wal gareeran akka sangaadha akka waan waliin beekne. Amma jireenya keenya mul'uun hin beekte jechuudha bakka bara. Nu himaarta. Ani gaafa durii gaazexii seenee naan leecoo akka fuudhe sanii naan jette. Na beekta. An viidiyoo nu jala hin jiru. Ati maaliif inshallah viidiyoo maaf hin poosatiin gaafa duraa gaafa fuutu sanii maa waliin nusi waraabanii silaayyuu eega waa shakkalte. Ammallee dhageeffadha gaayis waa wayii ayyee waa wayii tahimu dagadhe. Maal godhanii? Gaafa sargii himatanii jaartii sadaqaa jaartiidhaan funaanan tana jechuudha waa mallaqa karaa jaartiitiin guuran tana torbee tokkoo fi suurama ofiitiif suurama sanuyyuu giseen inni posatu gisee kan beektanii sargiin gaafa guyyaa 5 yookaan 6 hafe irraa qabee jaartii matana posata biizinasa fidaarti kaa posata gaafa sargii sanirraa qabee aga guyyaa 3 ammallee omaan jedhu viidiyoo takka gadi lakkisa. Gaafa guyyaa 5 yookaan gaafa torbee takka viidiyoon sun hundinuu ka'ee Abdallah Muhammad Singiliidha. Isimatu isa posata malee inni isii quban qabu viidiyoon sun hundi ka'ee kalaas. Kutte dubbiin addaan kutte. Masalam. Wallahi rabbi isin haalaaf. Isgaaberin isin haalaafisu. Isgaaberin jechuudha. Yesuus Kiristoos waan eewwalee musammaadha isin haalaafisu. Adda qabaan ni waaqa. Adda qaba. Kaawwalee musammaa uumeef ka haadha faatee uume garagara. Isgaaberin isin haalaafisu. Waraanuu duuba maal takka jiru beektanii garuu? Duubaan hin beeknu si arginaa si dhiiftu garuu. Eega waraanan duuba maal takka jiru beektanii? Nuka duuba san hin beeknu duubaan nu duubaan dhufu ufafoo kana garuu hadha si dhimnu akkuma kaayanii asii ijoolleen goote. Amiin. Mubaarakiin nu qajeelchine bara. Rabbii kiyya. Mubaarakiin akka mubaarakiitti qajeelchuu dandeettan
مبارك إنك مبارك 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 هاتي فاتي أمو هذا فاتيتي أنا يو دكاتي ولا كان ها فاميلين كي دبي إنك سجلان ها فاميلين كي warri bee faamilii keetiillee numa waliin warra Dubaayiti. والله أبدا وان تك سنجر وان تك شورانو شغوغ ننجر هادنا أنت نصورك شوران شغوغ ننجر شوران nama mereka tuh jira kabira hafe family ki yak family titti family khoti bor mati ki yak jaru bicha yodi kate nama koda lama tuh jira koda lam Baay'ee jira. nama koda lama tuh jira family ki deeggar to ki lisa sila warana deeggar Gartuun nu yommuu ta'e malee dhiirri si deeggaru hin jiraare. wallahi billahi dhiirri kana deeggar hedduutu jira Ani hin beeku hin jiran jedhee fudhadhe. wallahi rabbi gadde dhiirri kana deeggaru lakkoofsan qaba gootitti ta'e nabar ati itti muddi kanaan jedha Allah itti muddi ay mubaaraki fadhafate waliif fuutanii isin Mubaarak amma inni nu bizinesii seeneera bara. Amma argeera bizinesii inni nu waliin jiru. Amma takka rakkoo mu. بابا انا لي راسي فوق حضرت اختك النص mubaaraki moo Jechuun inni dura hin beekne amma beekeera argee waa hunda akka itti hojjetatan. Hojiidha malee taadaa innillee waa hataa jira ka akkam namni mana tokko hataa hin jiru. Hannaa miti akka bizinesii itti hojjetu arge malee hanna hin jedhamu. namni mana tokko ijaaru citaa waliin saamuu ta'e mubaaraka namni mana tokko ijaaru citaa waliin saamuu jedhe digale akkasii bar akkamiin namni mana tokko ijaaru citaa wal saamu Bee namni waa hojjetu amma hattuu taane malee nu garuu hojii hojjannaa bizinees akkaataa itti hojjetamu namni beekee hojjeta malee hattuu miti nama muduu miti hattuun namni hattuu amma jedhamu yookiin fakkeenya birriin garii namni nama garii fiduu dhabee birrii nama Hasan ni miidhamtaa dhiisi habiibii kiyya akkati miidhamtu hin barbaadu an dhiisi wallaahi billaa akkati miidhamtu hin barbaadu dhiisi Ati na dhiisi. Gamaan keessa kun badaa achi kaana. isin rabbi isin haa eegu hundaafuyyuu isgaabeeriin isin haa eegu jabaadhaa Allah jabaa halkan gaarii tapha dhaba qafataadha. yalla gani faatol